Kongiransiin Federaalaa Oromoo kora sabaa lammaffaa dhaadannoo cichoomina jedhuun adeemsisaa ture murtiilee garaagaraa dabarsuun xumureetii jira. Sharafni alaa Itoophiyaan qabdu yeroo baatii lama hin guunneef qofa tajaajiluu danda'a jedhame. Gama biraan magaalota Afrikaa keessaa magaalaan Finfinnee magaalaa baasiin jireenyaa itti hammaatudha jedhameetii jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kutaayyeetti waraanni mootummaa dargaggoota lama ajjeesuun namoota 6 immoo ukkaamsuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti humnoonni mootummaa ilmaan keessamtu bosona jira jechuun maatii qabsaa'otaa hidhuu itti fufaniitii jiru. Paartiin Walqixxummaa fi Bilisummaa yaa'ii idilee tokkoffaa Finfinnee hoteela Eeliyaanaatti mata duree morkachuurraa gara geggeessuutti jedhuun adeemsisaatii jira. Naannoo Amaaraa magaalota hedduu keessatti hiriirri mormii sirna biltsiginnaa irratti taasifamaatii jira. Mootummaan naannoo Tigraay waliigalteen dhukaasa dhaabuu labsamus gargaarsi namoomaaf naannoo Tigraay dhaqqabaa hin jiru jechuun ibsa baase. Bitootessa 27 bara 2022 kun himatoota oduutii guutuun oduu warraa itti aanee dhiyaata. Akkam jirtan alaamanaan sa'aa namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduudilee har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti himna an Muhammad Fantaaleetiim. Koongiresiin Federaalawaa Oromoo koraa sabaa lammaffaa guyyoota lamaaf taa'ee har'a xumureem geggeessitoonni fi koree hojii raawwachiiftuun Koongiresii Federaalawaa Oromoo filataman koraa sabaa lammaffaa irra geggeeffate irratti waadaa seenanii jiru. Paartichi murtiiwwan kallattii gara fuulduraa akeekan garaagaraas dabarsee jira dabalata qabna. Koongiresichi dhaadannoo cichoomina jedhuun guyyaa kaleessarraa eegalee magaalaa Finfinneetti kora taa'aa ture. Kora sabaa kanaan hooggantoota olaanoo koree hojii raawwachiiftuu akkasumas koree odiitii fi naamusaa filatee jira. Yaa'ii xumuraa har'aa taa'ame irratti warri filatame waadaa seenanii jiran hojiiwwan qabsoo Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisan ciminaan hojjechuuf jedhanis himaniiti jiru. Kora kanarratti Profeesar Mararaa Guddinaa dura taa'aa paartichaa, Obbo Baqqalaa Garbaa dura taa'aa itti aanaa tokkoffaa, Obbo Jawaar Mohaammed immoo dura taa'aa itti aanaa lammaffaa ta'uun filatamanii jiru. Obbo Xurunee Gamtaa, Obbo Hamzaa Adaaneem, Obbo Dajanee Xaafaam, Obbo Mulaatuu Gammachuun, Obbo Shaabuddiin Haajinuuraam, Aadde Hirowaaq Girmaam, Obbo Mootii Beegiim, Obbo Sultaan Qaasim, Obbo Anwaar Saaniim, Obbo Amaan Kanniisoom, Obbo Anwar Sanim, Obbo Gurmeessa Ayyaanum, Obbo Muhammad Abdallah, Obbo Asfaw Angaasufim, Obbo Fiqaaduu Baanjaa miseensotam koree hojii raawwachiiftu ta'uun filatamanii jiru. Adeemsi caaseffamaa fi hooggansaam akkasumas miseensota mana marii paartichaa kutaalee Oromiyaa maraa fi Oromoota Walloo kan of keessatti hammate akka ta'es ibsamee jira. Hooggansi paartichaa haaraan filatame hirmaattota korichaa waliinis mari'atee jira. Karena buatan mana yang sendiri, wajah yang gede, betul yang gede, never pray the Oromo, never. Yo karena buatan mana anggota dia, erga bayar kau ke saya buat karena simbol, karena buat mana ada simbol, diput jenis guna mana, wanita aman dari orang ini. Abang orang kawal bukan dia tu sebenarnya abang dia bukan dia. Abang dia kena ini. Jadi sudah kau, boleh juga kau, macam kau, mungkin kau, borong kau, kita dia. Boleh mana, mungkin dia. Wana anje dia bukan mana, asing asing sabar. Kawan asing sabar, walaupun asing sabar yang nam situ mana, mungkin kau situ, asal kau situ. Durtaan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa paartichi tokkummaa Oromoo cimsuuf akkasumas
fayyadamtummaa siyaas diinagdee Oromoo mirkaneessuuf akka hojjetu himan dura taa'aatti aanan paartichaa Jawaar Mohaammed immoo labsiin araaraa kaaba biyyattiitti gaafatamaa jiru Oromiyaa keessattis barbaachisaadha jedhanii jiru. Korri sabaa lammaffaa KFO'n guyyaa lamaaf taa'aa ture nagayaan xumuramee jira. Faayidaalees gabaasa dabalataa akka jaalatan timte. Yaa'ii kora KFO miseensota dhaabichaa godinaalee Oromiyaa hundarraa dhufan baay'inaan 623 ta'an hirmaachisa kun har'as guyyaa lammaffaaf gaggeeffamaa oolee jira. Gaggeessitoota paartichaa fi koreen hojii raawwachiistuu kaleessa filataman sagalee hirmaattota hundaatiin raggaasisuun dhimmoota tarsiimoo siyaasaa fi keessoo dhaabichaa irratti hirmaattota korichaa waliin mariin taasifamee jira. Gaafilee garaagaraa hirmaattonni dhiyeessaniifis durataa KFO Profeesar Mararaa Guddina, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed deebii kennanii jiru. Dhimmi nageenya uummata Oromoo fi saamichi daangaa lafa Oromiyaa gaafilee mana keessaa irra deddeebiin dhiyaachaa turan keessaa tokko yoo ta'u, waltajjiirraas deebiin kennamee jira. KFO'n rakkoo uummata Oromoo kan furuu danda'u waggaa 5 eeggatee aangotiif dorgomuu qafaanii miti kan jaane Profeesar Mararaa Guddina akka dhaabaatti ijaaramuudhaan tokkummaa fi siyaas diinagdeedhaan uummata keenya ijaaruunis waan qabsoonuuf keessaa isa tokkodha jaan. Gama biraatiin Obbo Jawaar Mohaammed dhimmoota tokkummaa Oromootiin wal qabatan irratti yoo dubbatane rakkoon Oromiyaa guutuu keessa jiru kan furamuu danda'u lolli biyyattii keessatti adeemaa jiru yoo dhaabbate qofadha jechuun labsiin araaraa kaaba biyyattiitti gaafatamaa jiru Oromiyaa keessattis barbaachisaadha jedhu. Hojiin koree hojii raawwachiistuu ji'a ji'aan gamaagamamuun fooyya'insi taasifamaa deemuu kan himane Obbo Jawaar Mohaammed namni martuu ummata isaa tajaajiluudhaaf dirqameetti kenname haalaan baachuu akka qabu dhaamane. Xumura kora sabaa lammaffaa kanarrattis KFO'n ibsa ejjennoo abbaa qabxii 5 baasee jira. Ibsa isaa keessatti ummanni Oromoo qabsaa'uun aarsaa lubbuu fi qaamaa kaffalee jijjiirama fide saamamus injifannoo saamame jee harka maratee taa'uu akka hin qabne dhaamee jira. Rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru miidhaa sababa hongee fi beelaatiin uummataa fi qabeenyarra dhaqqabaa jiru furmaata waaraatu barbaachisaa jee jira. Ibsa KFO abbaa qabxii 5 kana keessatti dhimmoonni rakkoo siyaasaa hawaasummaa fi diinagdeedhaan wal qabatan jajjabeeffamuun ibsamanii jiru. Sharafni alaa Itoophiyaan qabdu yeroo baatii lama hin guunneef qofa tajaajiluu danda'a jedhameen gama biraatiin magaalota Afrikaa keessaa magaalaan Finfinnee magaalaa baasiin jireenyaatti hammaatudha jedhamee bal'ina oduu kanaas Siraaj Sabaatti isinitti himamu. Kuufamni sharafa alaa Itoophiyaa akka malee hir'atuun doolaara Ameerikaa biliyoona 1.6 katta'eetii jira. Kunis yeroo baatii lama hin guunneef qofa biyyattii tajaajiluu akka danda'u gabaasni gaazexaa Riippoortar ibseetii jira. Kuufamni doolaaraa biyyattiin qabdu kun yeroodhaa gara yerootti hir'ataa dhufee yeroo ammaatti meeshaalee bu'uuraa biyyattiin alirraa galchitu kan bituu danda'u baatii tokkoo fi torbee sadiif qofa akka ta'es gabaasni kun ifa godheetii jira. Kunis kuufama sharafa alaa Itoophiyaa waraana duraan wajjin yoo madaalamu walakkaadhaan kan hir'iseedha jedha gabaasni kun. Yeroo dhiyoo keessatti biyyattiin meeshaalee bu'uuraa alarraa galchituuf hanqinni doolaaraa hamaa ta'e qunnamuuf akka jirus gabaasa kana keessatti tuqameetii jira. Bifuma wal fakkaatuun sirni biltsiginnaa bara kanam qotee bultootaaf xaa'oo fi sanyii filatamaa dhiyeessuu akka hin dandeenye dubbatamaatii jira. Gatiin xaa'oo kuntaala tokko hanga birrii 5,000 gurguramaa jiraachuu kan yaadachiise gaazexaan Riippoortar kunis daballii xaa'oo dachaa lamaa ta'uu isaa agarsiisa jedheetii jira. Waltajjii caffee Oromiyaa torbee darbe taa'ame irratti miseensonni caffee qotee bulaan rakkoo xaa'oo fi sanyii filatamaa hamaa ta'eef saaxilamuun rakkataa akka jiru irra deddeebiin kaasaa turaniitii jiru. Ta'us mallaqa biliyoonaan herreegamu sagantaa bashannanaa dabballootaa fi haaromsa birootiif qisaasessaa kan ture sirni biltsiginnaa gaafilee qotee bultootaa kana rakkoo haalli gabaa addunyaa uumeedha jechuun gara dabarsuuf yaalaatii jira. Waraanaa fi jeequmsa siyaasaa biyyattii keessatti babal'ataa jiruun kan unkutaa'e diinagdeen Itoophiyaa jireenya lammiilee hammeessee gaagama siyaasaa fi nageenya to'atamuu hin dandeenye hordofsiisuu danda'an yaada ogeeyyii diinagdee fi xiinxaltoota siyaasaati. Gama biraan magaalota Afrikaa keessaa magaalaan Finfinnee magaalota baasiin jireenyaa itti hammaatudha jedhame. Gabaasni Business Insider Afrikaa akka mul'isutti qaala'insi jireenyaa fi baasiin jireenyaa magaalaa Finfinneen dhibbeentaa 58.92 irra gaheetii jira. Magaalaa Finfinnee keessatti baasii wantoota bu'uura jireenyaa barbaachisan kanneen akka nyaataa, bishaan, manaa fi tajaajila fayyaa hawaasaa bahuu daran qaala'aa jira jedhaan gabaasni kun. Magaalaan Cote d'Ivoire Abidjan baasii jireenyaa 55.73, magaalaan Zimbabwe Haranii 52.33, Afrikaa Kibbaa Johannesburg 46 magaalota wal duraa duubaan baasiin jireenyaa olaanaan keessatti baafamuudha.
Godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaayitti waraanni mootummaa dargaggoota lama ajjeesuun dhagameem namoonni jaammoo akka ukkaanfaman jiraattonni himanii jiru. Ajjeechaan kun kan raawwatame dheengadda jedhamee jira. Waraanni biltiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaayee ganda qotee bulaa Qocoo Gaamoo jedhamutti ajjeechaa kana raawwatee jedhan jiraattonni. Jiraattonni har'a yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennan. Waraanni biltiginnaa ajjeechaa suukanneessaa kana kan raawwate mooraa waraanaa Hoomachoo jedhamu keessa qubsiifamee ture jedhu. Dargaggoonni ajjeefaman lamaan Shaashoo Daaksisaa fi Kumsaa Taaddasaa jedhamu jiraatan garsee dubbifne. Ganduma kana keessatti maatii nama obbo Haayiluu Tujubaa jedhamu nama afurii fi dargaggoota naannichaa lama walumatti namoota ja'a ukkaamsuun gara mooraa waraanaa Hoomachootti fuudhanii akka deeman jiraattonni addeessanii jiru. Ajjeechaa kana ilaalchisuun deebii bulchaa aanaa tokkee kuttaayee dhaga'uuf yaalin taasifnee hin milkoofne. Kutaalee Oromiyaa garagaraatti maqaa ilmaan keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun humnoonni mootummaa maatii nagaa hidhuun cimee itti fufee jira jedhameen Harargee Lixaa magaalaa Mi'eessootti abbaa fi ilmi sababa kanaan hidhamanii jiruun imaamata dabalata qabdi. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti humnoonni mootummaa ilmaan keessattuu bosona jira jechuun maatii qabsaa'otaa hidhuu itti fufanii jiru. Magaalaa Asaboot keessatti ilma keessan bosona jiru fidaa jechuun maatii dargaggoo Murteessaa Jamaal Ibroo abbaa fi haadha isaa ji'a 3 dura hidhanii turani. Jiraattonni har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan akka jaanitti guyyoota muraasaan dura immoo obboleessa Murteessaa Ibsaa Jamaal Ibroo kan jedhamu humnoota mootummaatiin hidhamee jira. Eessa akka geessanis hin beekamu jaani jiraattonni. Inni guyyaa arbaatti kan qabame waan Asabootumatti kan qabame kan booda waajjira waan Mi'eessoo geessanii achi booda karaa Ciroo dabarsanii dhabee jechuun iddoo meeqa dhaqee dhabanii achi buutee isaatu nagarree ilma isaadhaa jechuun abbaan ammaan tana waajjira Mi'eessoo keessatti dararamaa jira jechuudha. Dargaggoon kun barataa yuunivarsiitii seenuuf qophiirra jiru ta'uu odeeffanne ji'a 3 dura abbaa fi haati Murteessaa hidhamanii kan turan yoo ta'u turtii guyyaa muraasaa booda haadha gadhiisanis abbaan Murteessaa murtii takka malee hanga yoonaa mana hidhaa magaalaa Asabootitti gidirfamaa jira jedhu. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo garasitti taasisuun wal qabatee yeroo garagaraatti dargaggootaa fi namoonni sabboonummaa qaban maqaa kanaan hidhamaa turanii kaanis ajjeefamanii jiru jedhu jiraattonni. Gochi kun ammoo daran kan nama onnachiisuudha malee kan abdii kutachiisuu miti jedhanii jiru. Dhimma hidhaa aanaa Mi'eessootiin wal qabatee yaaliin bulchiinsa aanichaa qunnamuuf taasifne nuuf hin milkooyne. Naannoo Amaaraa magaalota hedduu keessatti hiriirri mormii sirna biltiginnaa irratti taasifamaa jira jedhameen jeequmsi naannoo Amaaraa keessatti dhalate babal'atee magaalota naannoo Amaaraa kanneen akka Dabra Maarqos, Bahar Dar, Dabra Taaboor, Gondar, Fiinota Salaamii fi magaalota biroo keessatti uummanni sirna biltiginnaa irratti mormii jabaa dhageessisuutu ibsame. Mormii kana keessatti hiriirtonni ba'aadin yookaan biltiginnaan naannoo Amaaraa uummata Amaaraa bakka bu'uu hin danda'u barnootaan shira siyaasaaf oolchuun haa dhaabbatu dhaadannoo jedhanii fi kanneen biroo dhageessisuutu himame. Hiriirri guyyaa har'aatti waamame kun beekamtii kan hin qabne tahuu ibsa kennee ture biltiginnaan naannichaa ta'us hiriirtonni akeekkachiisa biltiginnaa kana cinaatti dhiisuudhaan hiriira mormii kana taasisanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu labsamus gargaarsi namoomaa Tigraay dhaqqabaa hin jiru jedhe mootummaan Tigraay. Mootummaan Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabuu karaa mootummaa biltiginnaa labsame hojiirra oolchuuf qophii ta'us gargaarsi namoomaa garuu Tigraay dhaqqabaa hin jiru jechuun komatee jira. Waliigaltee dhukaasa dhaabuutiif bana taasifame irratti karaa waajjira damee alaa Tigraayin ibsa kenname. Kun akka jedhutti labsiin sirna biltiginnaa baasee kun hojiirra oolaa hin jiru jechuun komateera. Qaamoleen lamaan tibba kana ibsa kophaa kennaniin gargaarsi namoomaa haal duree tokko malee uummata miidhameef akka dhaqqabu yeroof tarkaanfii dhukaasa dhaabuu labsuun isaanii kan yaadatamudha. Oduu keenya kana fakkaata fayyataa.